Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed marii mata duree milkaa'ina misooma hawaasummaa ijaarsa biyyaaf jedhuun qophaa'e irratti ibsa kennaniiru. Marii kana irrattis milkaa'inoota damee hawaasummaan waggoota darban galma'an irratti yaada bal'aa kan kennan yoo ta'u, ijaarsa damee hawaasummaa akka dameewwan biroo bu'aansaa hatattamaan kan argamu ta'uu dhabuu fi dameen kun biyyaaf bu'uura murteessaa fi cimaa kan kaa'u ta'uu eeraniiru. Carraa biyyaa borii kan murteessan daa'imman ta'uu kan kaasan Dr. Abiy Ahmed manneen barnootaa idileen duraa irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ካሰኔሩ ማለት አንድ ገለባሉ ብዙዎቹ ጋር ሲሄድ የሚጠይቁት ጥያቄ በጀት የለም ይላል። በጀት ያስፈልግ ጭቃ ማውጣት ያለባቸው ኦልማን ዳይመኒ ሃይጃረሙ ያን ጀዱ የሮ ከው እዶ ባየቲ ባጀተኑ ጋፋቱ ከኑ በርባችሱ ገሩ ባጀተ ሚቲ ከኑ በርባችሱ በከ ዳይመን ዶቄ ቡኬሰኒ ማና ጃረኒ ኤሌ ሆጀተኒ አቹመቲ ወሉለኒ አቹመቲ ረኮሳኒ ሂኩ ደንዳኒፍ ሚጄሱዳ አማስታናን በከ ኦልማ ዳይመኒ ጃራማ ጅረን ረቲ ጥየፈኖን ሆጀቻ ጅራ አችረቱ ጀቹን ኪሳራን ቀቡ ብያፍ አብዲ ካ ጅራ ቀበኝ ቱሪዝም የብየቲን ቀብዶ ፊ ሐሚ እረቲ ሆጀተሜ ገሃሚቲ ከንጀዳኒ ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በከ ጎምሰ ቱሪስቶታ ታሰሶፍ ከነጫላ ደሜ ቱሪዝም ይረቲ ሆጀተሙ ቀባስ ጀዳኔሮ ኢንዱስትሪ የቱሪዝምን ያክል አልተናገሩለትም። ምክንያቱም ሳሙና ከተመረተ ገበያ ያጣም ቱሪዝም ግን በጣም መሸጥ መነገር አለበት። ኢንዱስትሪ ኦሚሽኒፍ ሐመ ቱሪዝሚ ናሳምኔፍ ሰበምኒ ሳስ ኦሚሽኒ ከሙ በከቲ በርባደሙ ቀባ ደሜ ቱሪዝሚፍ ገሩ ባያ ሳሙቱ ቀባ ያኒ ደሚቻፍ ዱበተሙ ጉርጉራሙስ ቀባ ዶወን ቱሪዝሚፍ ታን ብይ ኬኛ ቀብዱ ሐመና ከን ጀደሙ ሚቲ ኦሶ ዱበተሜ ሲኑ ገሩ አከሚቲ ገሊፍ ታይሱ ደንዴኛ ረቲ ዮ ዱበኔ ቦአ ቡፍና hojiiwwan damee hawaasummaa irratti hojjetamaa jiran irratti hirmaachuun gahee hundaa ta'uu kan ibsan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed keessattuu bu'uuraalee misoomaa damee fayyaa fooyyessuuf teekinooloojiin deeggaramuun hojiiwwan hojjetamaa jirurraa eegalee hanga yaadaan deeggaruutti hirmaachuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Itti dabaluunis ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaan qabdu lammiilee biyya keessaa fayyaduu irra darbanii lammiilee biyya alaa gargaaraa jiraachuus kaasaniiru. የኢትዮጵያ ሐኪሞች በጥርስ ጥቂት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን በጣም ምርጥ ሐኪሞች አሉ። ogeessonni fayyaa Itoophiyaa damee garaagaraa irra jiran lakkoofsi isaanii xiqqaa ta'uu danda'a. Garuu damee jiran irratti hojii isaan hojjechaa jiran lammiilee biyya keessaatiif furmaata ta'uu irra darbanii lammiilee biyya alaatiif hojii ajaa'ibsiisaa hojjetaa jiru. Kan nurraa eegamu ogeeyyii jajjaboo biyya isaanii bu'aa buusan osoo lubbuun jiranii dinqisiifachuu fi bu'uuraalee misoomaa damee fayyaa babal'isuuf hojjetamu irratti si'oominaan hirmaachuudha. qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjechuun dhaloota haala kamuu keessa jiraatee furmaata fiduu danda'u uumuuf bu'uuradhas jedhaniiru. Dameewwan adda addaatiin galmi qabame gochaan akka mul'atuuf hojii baay'een hundumarraa akka eegamu kan kaasan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kanaaf immoo hunduu qooda sarraa eegamu bahachuu qabaa amaniiru. የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ዳውን ሲንድሮም ሃይ ስኩል የተሰራው በመደመር መጽሐፍ ነው። መኒ በሩምሳ ጀልቀባ ዳይመን ሳሊሰ ሰሙ ቀበን ከን ኢጃረሜ ቀርሺ ኪታባ ኢዳአሙራ አርገሜኒ አከሱመስ ዲቦራ ፋውንዴሽን ወሊን ተውኒ እኒ ለመፋን ሞ መኒ በሩምሳ ሰረካ ለመፋ በረቶታ ቀሮ ዳቤይፍ ማጋላ ፊንፊኔት ኢጃረሜ ጥየፈኖ ቃማ ሚidhamtootaaf kenname kan agarsiisudha. Manni barumsaa kun iddoo bultii dabalatee waan hunda kan guutatedha. Kun kan ta'aa jiruuf biyyi kan ijaaramtu dhaloota beekumsaan gahuumin waan ta'eef.